Hayyee arkafuun nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti chaanaala kanaaf aaraa horii taatan seenatii sabiskiraayib godha viidiyoon asitti tole immoo nama biraatiif sheer godha laayik gochuu hin dagatinaa yoo isinitti tole dislaayik godha yaada gaaffii qabdan komentii jala naa barreessaa waan tokko qabadhee dhufe kunoo as in argitu isinittan agarsiisa jechuudha maal akka ta'e akkam akka ta'e maalinni yattuu dandeessu kanaaf isinittan agarsiisa na wajjin ta'a garuu laayik godha sheer godha walaa jajjabeessinu kabootii kana yeroo darbee ijoolleen baay'een nuuf biti naan jettanii warra na qaqqabsiifateef kunoo bitee jira mee kan nama meeqaatii meeqa akka ta'e nan ilaala isinittan agarsiisas ijoolleen baay'een immoo kan biraas ajajataniiru jalaa baasuu barbaade kan nama tokko kana meeshaa biraas na biraa qabdi garuu qabootii isinitti agarsiisuun dhufeani meeshaa biraa faana yeroo biraa isinitti agarsiisa garuu warra waa'ee qabootii kana isinitti agarsiisuu dhufe meeshaa nama sadii walitti bitaa jira amma waliin borcaan jira steeppiidhaan maaliif seetanii amma iddoon kana bitu qubaa masoo warqii masoo bifa inni bira jira inni qubaa meeshaa mana keessaa immoo qubaa waan ta'eef gabaa yeroon dhaqu iddoo sadanuu barbaadee akkasitti fuudha waan ta'eef walnaan qaqqabatu kan nama sadii walitti bitaa jira irraa biteera mulu yeroon immoo waan ajajatan sana fuul godhe isinittan agarsiisa harraafisa kanaadha na wajjin ta'a mee kan nama meeqate yottan kun kan nama sadiiti garuu abbuma tokko tajaaji kan nama sadiiti na biratti afaa yookiin immoo habbaabbaadhaaf kennamaa jechuudha akkuma argitan yeroo darbe isinitti agarsiiseera saarvisii isaatii isiniin jedhee jira kun saarvisii isaa baay'ee namatti tola faandishaadha bareedduudha daabboo yeroo murtan bareedduudha maaliif asirra okosan hin goggogu daabboonis kan daabbootii bareedduudha yoona saarvisii bareeddu tokko shinii 12 kan fixuudha kan inni bite miinishi baay'ee bareeddu tokko ajachiiseen fide bifa garagara na yaalatanen isee ajachiiseen akka dhufu godhe baay'ee bareedduudha garagarummaa qaba warra kan faana soo saarvisiisaa kana fakkaata kun kan nama tokkooti isiniin jedhe kunoo kana faana eenyuunsaa kana shinii 12 fixa kuni shinii 12 jechuudha karanaanis fayyadamuu dandeessu akkuma isinitti mee kunooti asinis fayyadamuu dandeessu shinii jechuudha feetan karanaani yeroo karaan kun irgi waa ta'e immoo as garagalchitanii asirraan naqattu jechuudha as jala waan feetan eenyuunsaa immoo kana fakkaata karaa feetanii fayyadamtu isiniin jedheera garanaa awus garanaa karaa lachuun jechuudha akkuma argitanii mi'a baay'ee mirxii tokko jedhee filadhaan dhugaa akkasii yaada waaw no waan hundumarraa saarvisiisan nama raraa isiniin jechaa ture kun immoo eenyu irra keessan jabanaa ishii jechuudha kunis akkasuma kan nama biraati nan ajachiise isa bira jiru otoo hin taane kan biraan ajachiise waan ta'eef na as jalaan waan ta'e kaa'uu dandeessu karaa lachuun fayyadamuu dandeessu qalamiinsaa hin luqqa'u kun bishaanti naxxanii maal jettanii wanti luqqa'u hin jiru jechuudha waa dibamee jira wanti cululuqu wayi kan koo bishaan irratti nam'ee dhiisee uumaa wanti waa jijjiirama qabaatu hin jiru jechuudha akkasuma kunis kan isaati kun immoo saarvisii isaati kunis saarvisii isaati jechuudha video gargar na kuteeyu kun saarvisii isaati baay'ee kaneen caalatti kan hin bituu fi ani jalqabu maabe baay'ee tokko hin cabaan jettanii baay'ee nama mararaa yoo nabicha nama mararaa desne daabboon naasirra keessaan faandishaan naasirratti guutan
Wow no. Wow dhugaa. Akkasii kan nama lamaati inni kuni kan nama sadaffaa immoo kana kunis kan nama sadaffaati. Bannagaraችን ላይ ቢስማራ ወይዲ ዋንተ ወሊት qabsiisu mamadde tokkooni baka waan mayni kataytan hinaawiti enyun jettani jechuudha. Incululu qala argitani wanti irraa antini jedhu jiru daabbo yeroo irra keessa hin goggogu gubbaadha waan sirrii irra kaa'amale jechuudha. Na akkasi I think shantama na nyaata jedhee yaada birri shantama in fudhata irratti maaliif naa fidi waanan jedheef yeroo tokko tokko namatti naasixanii waan qabdi taa dabaltu jedha wayi nama se'u isachi gatii achiitiin 850 ton kenneefi fuudhe margit nan bita jedhee yaada fidi waanan jedhee ajachiiseef okey haa ta'u mi'a sirrii jedheeni yeroo darbe viidiyoo irratti argitaniitu mee dhaqaa laala isaa fi isa kan ani garuu kanan jedheeni kan koos kanuma fakkaata waan ta'eef suurichatti agarsiisee jechuudha. Hajajee naa fide waan ta'eef okey haa ta'u mi'a sirrii bittanii maa jechuu miti isaa jedhuun akkuma inni jedhe tokkee jedheen sagaliini. 900 inni kuni inni tokko 700 inni kootii 700 jechuudha. Ani naasa 400 waan ta'een hin bite dhugaa waaqa 400 wayitiin hin bite sana hin caalu. Kunuyyuu 600 jedhu naasa. Kan korra kaffi kan jedhu kanuma ta'e jechuudha. Kan 16 fixu siin jira. Inni illee jira. Kana fakkaatti dhugaa. An qallaan jaalan. Ana amma saarwisi isaa mucaan tokko lama sadii argite naamti saarwisi qophaa sanaa hin qophaan dhufu jedhani. Anu nan barbaada saarwisi isaa gin gurguramu qophaa. Abbu eenyu faana dhufa jechuudha. Tokkum tokko. Kanarraa cabe yoo tarii gurguree hin gurguruu naan jedhe garuu. Isuma sana mukichuma isa cabe sana sirreessina malee qophaan gurguru muluu waliin gurgurama naan jedhe. So akkasii kunoo kan nama sadiiti kuni jarri kun meeshaa biraan afaan ajajataniiru ani meeshaa gadi hin baasne isuma kanan isitti agarsiise waa'ee qabooti irratti maleedha. Meeshaa biraa ajajata ijoollee sadii na biraa qabu waliin hin geenye bargit gisee tokko dhaxxanii bituu hin dandeessanii maaliif kun iddoon isaa qobaadha. Masoobiin masoo warqiin qobaan isaa iddoodha. Jechuun iddoon isaa qobaadha. Meeshaan mana keessas immoo iddoon isaa qobaa waan ta'eef waan an siqee fuudhuuf kuni jira jechuudha. Kanaaf inni anyway sinna waliin ga'e isinitti nan agarsiisa meeshaa isaanii waan na biraa qabanii. Akkasii kana kan nama sadiiti kan nama lamaatu hafee isa ja'a kan akka kootii sanaa fi kan 12 fixu tokko tafee isa ijoolleen kan biraati isaanii nan fida. Meeshaan biraallee na bira jira yeroo biraa waliin ga'een viidiyoo isiniif hojjedha. Garuu chaanaala koo guddisaa lammaffaa immoo wanta feetan ajajachuu dandeessu isiniin jedheera. Arkiko asirraa lakkoofsa yoo barbaadan akkuma mata duree kana jalan isinii godha. Wanta ifachi fudhadhaa na dubbisaa wanta barbaadan na ajajachuu dandeessu. Iddoo feetan itti maatii keessaniif ayyaana irratti ayyaanni fuulduratti guutee ayyaanni kan warra musliimaallee ga'ee jira. Roobii dhuftu mucaa tokkoon soorii jechuun barbaadu yookiin asiini mi'a waynaa biteetteen kalee biizii ta'ee dhiise yooni samoona kana suuqiidha arkee biteef ifama jechaanii nan geessa fi yoo dhabame immoo afeera dhiyoo natti mattee ayyaana jala geessati ani immoo isheedhaan dursine akkasin isiniin jedha warri feetaan warri barbaadan ajajachuu dandeessu mi'a kamuu ajajachuu dandeessu gatii keessan wantan yeroon bite meeshaa faana isinii dubbisee isiniif mul'isu waan ta'eef waan amma miidiyaa irras waan miidiyaa baay'eedhaan dhageessaniif akka naannootti xiqqoo jijjiirama qaba malee tokkuma waan ta'eef baruu dandeessu haala gaariidhaan isiniif kan qaqqabsiisa jedheen yaada. Anaaf dadhabiidha malee isiniif miti wanti kun I think dhugaan isiniin jedha. Namni isiniin fudhatu akkanan miidiyaa akkamitti hojjedhe maali isiniin fudhatu namni hin bilchaanne kana naa bara. Ammuma kana ijoolleen meeshaa erganii yeroo jalqabaatiif isaanii rakkisaa maaliif seetanii amma nama tokko
suuqii gaarii mataa isaatiin amma fakkeenya naman kanarraa fuudhu waa'ee kanaaf hin hojjedha kanaaf kana jedhee seeraan qabadhutti isin rakkisa jechuudha. Tokkoon ganaa gatii yoo karakkartan akkas barbaadu isin immoo meeshaa nama amma kanaa karakkartanii ganaa bituun isin rakkisa. Garuu nama tokko seeranuu qabattan duraan raafuutan ittu beektu yoo dabalate birri 50 yookiin 200 miini xinnoo bittan fakkeenya yoo dabalateettu garuu fuuti dabaltanii garuu ganaa akka haratti iddoodhaa deemtanii bituu hin dandeessan iddoo tokko nama tokko qabaachuu qabdu mi'oota hundumaaf jechuudha. Maaliif yeroo hundumaa iddoo biraatiin bitaa jettan karakkaruu qabdu. Isuma 500 gurguramu 600 jedhu ganaa karakkartee kana boosta. Isarra immoo nama beektu har'a seeraan gadi qabde kanaafan hojjedha kanaafi atis qulqullummaan anis jettee hottisitte yeroo dhexximiyoota kee fudhatta tasgabbiidhaanii wanta dogoggorame walii sirreessu akkasitti yaala sirreeffachaa itti seenuu nama barbaachisa akkasitti jira. Aruma dhaxxee waan ta'e walii bulee mi'a ijoollee bitee geessa jechuun hin ulfaata. Kana baruuf yeroo si gaafata qophaa kee hojjechuuf bilbila eegdaa birrii gunjira biyya kee baay'ee ulfaataadha. Meeshaa innumti si shawwada innumti maal si godhu si shawwada baay'ee tokko ulfaataadha dhiifama naa godhaati nama tokko biraa qabaachuun hin barbaachisaayyuu. Anyways rakkoo hin qabu. Naannoon ani jiraadhu amma kana wanta xinnoon amma kana nama sodaachisu waan hin taanedhaaf malee otoo iddoo biraa ta'ee nama tokko hin hojjetamu. Haa ta'u yoo feetan warri feetan na dubbisuu dandeessu. Wanta feetaniin na dubbisuu yaada qabdan na gaafachuu dandeessuun isiniin jedha. Nagaatti oduu isinitti baay'isee dhiifama.